So namichi amantiitti cimaan kun haadha manaasaa lubbuu ishee dabarsuufi fi haala gaddisiisaadhaan osoo hin qabamiin hafa. Amma namichi maqaan isaa Koolinidha. Fi Koolin baay'ee nama amantiitti cimaadha. Kana malees ogeessa fayyaa ilkaaniidha. Egaan guyyaa tokko waldaa deemee dubartii kana wajjin wal bara. Maqaan ishee Heezel. Achiin Koolin Heezeliin naaf taati jedhee yaade. Kanaaf waliin haasa'anii fi yeroo gabaabaa keessatti Koolinii fi Heezel kishkish gochuu jalqaban. Egaan rakkoon kana wajjin jiru immoo kunuuti. Koolin nama gaa'ela ijaarratee ijoollee horatedha. Rakkoon kana duukaa jiru kan biraan immoo kunuuti. Heezelis heerumteetti fi ijoollee qabdi. Garuu isaanii waa yaaddeseen fakkaatu. Sababni isaas callisanii kishkish gochuu isaanii ittuma fufan. Wanti kunis haaluma kanaan ji'ootaaf itti fufe. Garuu achiin ni qabaman. Namichi waldaa isaanii tokko bakka bashannanaa tokkotti isaan qabe. Paastoroota waldaa isaattis isaan basaase. Paastoroonni waldaas haadha manaa Koolinitti himan. Kun immoo hojii Koolin isa dhoksaa addunyaatti baase. Kanaaf Koolinii fi Heezel gara haadha manaa fi abbaa manaa isaanii deemanii akka nama biraa waliin kishkish gochaa turan amanuu qabu jechuudha. Amma haati manaan Koolin maqaa ishee haadha manaa Koolinaa jennuuti. Isheen oduu kana dhaga'uu isheedhaan baay'ee cabdeetti. Kana damdamachuu hin dandeenye fi of ajjeesuufis yaaltee turte. Qoricha hirribaa hedduu fudhachuudhaan. Garuu gaarummaan isaa hin milkoofneef lubbuudhaan hafte. Haa ta'u malee Koolin yeroo of ajjeesuuf turte dhaamsa isheen barreessite tokko arge. Barreeffamni kun immoo yaada tokkosaaf maddisiise. Akkamittiin akka rakkoosaaf furuu danda'u. Sababni isaas haadha manaasaa amma kana laphee ishee haa cabsuyyuu malee ammallee Heezel waliin kishkish gochuu baay'ee barbaada. Amma deemee karaa seeraa haadha manaasaa hiikee Heezelis deemtee abbaa manaa ishee hiiktee akkuma nama kaanii waliin ta'uu danda'u. Garuu kana gochuu hin dandeenyu jedhanii yaadan. Sababni isaas yaadadhaa inni baay'ee nama amantiidha. Isheenis akkanuma. Sababa kanaaf walii kun furmaata hin ta'u jedhanii yaadan. Jechuun seerri waldaa isaanii ni dhorka. Bakka isaa filannoo biraa filatan. Koolinii fi Heezel yaada tokko argatan. Haadha manaa fi abbaa manaa isaanii ajjeesanii lamaan isaanii wal fuudhuun jireenya mijataa jiraachuu. Egaan amma deemanii karaa seeraa wal hiikuudhaaf cubbamoota jedhamu garuu nama ajjeesuudhaaf cubbamoota hin jedhamanii. Haa ta'u maalumaafuu halkan tokko haati manaan Koolin saaloonii keessa ciisaa jirti. Soofar yaa waliin bulaa hin jiranii sababni isaas gaa'elli isaanii rakkoo qaba. Nama ajaa'ibu. Egaan Koolin manduubeetti suuta jedhee darbe. Harkatti tuubboo wayii qabateera. Tuubboo sanas konkolaataa isaa kaasee aara qabsiistuu konkolaataa sanatti qabsiise. Sana booda dhuma tuubboo karaa tokko fuudhee gara manaatti galchuun fuula haadha manaa isaatti qabe. Egaan wanti inni gochaa jiru isiniif galeera. Aara konkolaaticha sana keessaatii ba'u kaarboon monoksaayidiidhaan ukkaamsee ishee ajjeesuuf yaalaa jira. Egaan haati manaansaas aara kana yeroo murtaa'aadhaaf fudhatte. Garuu battalumaan hin duune. Ni dammaqxe. Ija ishee banetti. Hafuura baafachuudhaaf wixxirfachuu eegalte. Sababni isaas hafuura baafachuu akka dadhabde amma reefu hubatte. Koolinis yeroo kana uffata fuula isheetti maruudhaan tuubboo sana keessa galche. Akka malee wixxirfattee hafuura ishee isa dhumaa baafatte. Lubbuun ishee ni darbe. Achiin Koolin qaama ishee baatee konkolaataa isaa duubatti fe'eenii gara mana Heezelitti oofe. Yeruma kanatti mana Heezelitti Heezel karoora kana keessaatii gahee ishee bahaa jirti. Abbaa manaan ishee wajjin jira. Namicha kana suuta jettee qoricha hirribaa tokko isa obaaste. Innis hirribni isa qabe. Rafeera. Achiin Koolin ni dhufe. Wantuma haadha manaa isaatti godhe sana godhe. Tuubboo sana ammas aara baastuu konkolaataa isaatti qabsiise. Gara manaatti suuta jedhee seenuudhaan tuubboo sana funyaan abbaa manaa jala kaa'e. Innis aaricha harganuu jalqabe. Sana booda abbaa manaan ni dammaqe. Amma ta'e wixxirfachuu jalqabe. Garuu maal godha? Hin dandeenye. Kanaaf achuma ciise. Aara sanas baay'ee fudhachuu isaarraa kan ka'e abbaa manaan achumatti du'e. Reenfa isaas bakka haadha manaasaa kaa'e konkolaataa isaa duuba. Konkolaataa sanas bakka ta'e geessee dhaabe. Abbaa manaadhaan akka konkolaachisaatti fuuldura kaa'e. Haadha manaasaa immoo duuba kaa'e. Sana booddee tuubboo sana fuudhee aara baastuu konkolaataatti qabsiisuudhaan gara konkolaataatti galche. Yaa maal akka inni gochaa jiru isiniif galeera. Akka isaan beekaa aaraan of ukkaamsanii of ajjeesanii fakkeessuudhaaf yaalaa jira. Sana booda gara poolisiitti gabaase. Poolisoonnis dhufanii qaama isaanii argan. Seenaa kanas ni amanan. Ani gaa'eddee kanatti poolisoonni waanuma seeraan qoratan iyyuu natti hin fakkaatu. Eeyyen namoota lama waliin beekne wal beellamanii aaraan of ukkaamsanii of ajjeesan. Kuni nama amansiisa. Dhimmichi cufameera. Akkas jedhanii maalumaafuu kan kanarra nama aarsu moo ogeessonni reenficha qoratan seenaa kana walii galanii akka isaan of ajjeesanitti galmeessan. Kanaaf Heezelii fi Koolin yakka isaanii ajaa'ibaa kanarraatii otoo hin qabamin hafan. Isaaniif immoo gaarummaan isaa du'a haadha manaa Koolin irraatii wal qabatee maallaqa hedduu argate Koolin. Dhaala ishee naannoo $400,000 argate. Dhaabbata inshuraansii irraatis amma ta'e argateera. Dhaala abbaa ishee irraatis qarshii baay'ee argateera. Namichi kun miiliyeenara ta'eera.
Kanaaf Koolinii fi Heezel maallaqa sassaabatanii jireenya mijataa fi amantiidhaan deeggarame kana akkuma karoora isaanii jiraachuu jalqabaniiru. Garuu waggoota 5 booda gaa'illi isaanii kun xiqqooshii jiguu jalqabe fi haala gaddisiisaadhaan gargar ba'an. Koolinis ishee dhiisee nama biraa fuudhe. Heezelis isa dhiistee nama biraatti heerumte. Egaan erga gargar bahanii booda eenyutu waa'ee yakka isaanii kana odeessa? Garuu naannoo waggaa 16 booda jireenyi Koolin baay'ee badaa ta'e. Jalqaba ilmi isaa umurii 23 biyya Raashiyaatti balaa tasaadhaan du'e gamoo wayirraatii kufee akkuma beektan kun immoo baay'ee isa miidhee sana booda abbaan ta'e baankii irraatii bilbille jedhanii maallaqa hedduu isa nyaatanii naannoo doolaara 467 fi du'a haadha manaa isaatii wal qabatee maallaqa argate hunda dhabee liqii keessa seene ana nyaatu. So amma hiyyeessadha mucaan isaa tokko ni du'e fi maal gochuu akka qabu hin beeku. Like haala kanaan cabee fi gadi bu'ee hin beeku. Egaa hin irraanfatinaa ammallee baay'ee nama amantiidha. Fi rakkoo kana hundaa itti fidee waaqni akka isa adabaa jirutti itti dhagahame. Adabbii waan hamaa umurii isaa guutuu hojjechaa tureef keessattuu immoo haadha manaa isaa ajjeesuu fi abbaa manaa Heezel waggoota sanaan dura ajjeesuusaaf. Osoon deemee yakka kana amanee na gargaara jedhee yaade. Kanaaf deemee jaarsolii waldaa fi paastaroota mana isaatti waame. Isaaniin kaa'ee wanta hunda amanuu jalqabe. Jechuun wanti kun waanuma isa gargaaru itti fakkaateera. Ara kun maal rakkoo qaba inni guddaan ati amanuu keeti waan ittiin jedhan itti fakkaate. Eeyyeen namoonni kun namoota waldaatii garuummoo akkasumas namootadha. Eenyuma birayyuu deemtanii waggoota 10 dura nama ajjeeseera jettanii yoo itti himtanii namni kamiyyuu isin deeggaruu hin danda'u. Maalumaafuu yeroo amanu kanatti Koolin wantoota hedduudha kan inni amane. Like haadha manaa isaa ishee haaraa kana irratti baay'ee dubaroota biraa wajjin kishkish gochaa akka ture. Kana malees immoo dhukkubsattoota isa biratti yaalamuu dhufan duukaallee heeyyama isaaniitiin alatti kishkish gochaa akka ture. Fi dhuma irratti immoo haadha manaa isaa fi abbaa manaa Heezel ajjeesuu isaa amane. Jira miti namichi akka gudiittidha kan inni ofitti basaasaa ture. Jaarsolii waldaa sunis kana dhagahanii maqaa isaatiin kunillee waan kadhannaadhaan sirratu iyyuu fakkaatu ittiin jedhan. Achiin poolisitti bilbilan. Poolisoonnis ni dhufanii Koolinis ni amanee kanaaf bam to'annoo jala isa oolchanii. Heezeliinis basaaseera kanaaf isheedhaanis bam to'annoo jala ishee oolchanii. Isheen hidhaa waggaa 18dhaan yeroo adabamtu inni immoo hidhaa waggaa 26dha kan irratti murtaa'e fi kunooti suurri isaanii sirrii.